Shamarran keenya gaafa wanta tokko godhani namaan hin mari'atan. Gaafa immoo garaa mul'ateetu as ba'e immoo Oromoo koo nan ulfaa'ee Oromoo koo akkasan ta'e Oromoo koo kana ta'ee nagatee jedhu. Oromoon mari'atan immoo gaafa akkas godhan. Nagaa sin gaafachuun hin raaffanne. Hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa siniif haa baay'atu. Nagaa keessanii ani nagaa kootii baga nagaa qabaattanii eegamtanii yeroo kana geessanii siniin jedha. Warroonni maatii naaf hin taane sumaan maatii naa taa'ame. Akkasuma warroonni maatii naa taatanii jirtanillee laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Laayikii tuqaame laayikiin keessan namoota baay'ee bira akka ga'u godha. Gorsa gabaabduun qaba. Ani fakkaattota micayyoo akka kanaa jechaadha. Shamarran biyya Arabaa jedhamee maqaan keenya tokkoon kan waamamu jechaadha. Mucattiin tun amma of sattaru gubbaarra sattarattee shaffanattee jirti malee jalli ishii sattaramee hin jiru jechaadha. Gaafa biyyaa baane shamarran kun waan gaaffii natti ta'e gaafa biyya keenya Itoophiyaadhaa baanu waan akkanaa goona jennee biyyaa baane hojjenneetu jijjiirra maatii keenya jijjiirra jenneetu biyyaa baana jechaadha. Garuu yeroo as geenye maaluma nu tuqa mana keessa gadi baaneetu iddoo dhiirri keenyas haa ta'u baakamiyyuu haa ta'u. Oromoo na gargaara amma knooka ulfeesse warrate biyya Arabaa keessatti ulfeesse ulfoofte. Gaafa ulfa kana qabattee dhuftee as baatee warrattee Oromoo koo ani ulfaa'ee jira na ulfeessee abaluun akkas na godhee. Qoy Oromoo si gargaaree gaafsan Oromoo wajjin mari'atte gaafa waan akkasii sana dalagdu gaafa dhoksaatti shaffanattee waan akkasii dalagatte kutaa keetti galtee wajjin hin minnifattu. Oromoo kana si bira jira Oromoo si gargaaree Oromoon mari'atte arra immoo kana fixinxee kanaas qabdee warratteetu. Oromoo koo akkasan ta'e akkanan ta'e jetta. Deemi Oromoodhaan hin mari'anne Waaqayyo nagaadhaan si haa hiiku. Ani nagaa si haa hiiku kanatti dhaltu immoo kan biyyaa haa ta'u dhugaa situ balleessaa qaba malee kan ilmaan zinaa dalagu dhugaa rabbiiti. Nuyi kaayyoon keenya wanti manaa baaneef dalagannee of jijjiiruudha gadi jenneet matbaqa keessa hojjenneet shintibeetii gadi jennee fincaan Arabaa dhignee waarraneet takka lamannee birrii keenya biyyatti erganne ittiin hojii keenya hojjetan. Isin immoo asii maqaa nu nyaattu nu warra gadi hin baane sim jenneetu hojii keenya dalagannu lubbuu keenya kana kenninee mastaawotii fooqii 6ffaa 7ffaa 8ffaa irra dhaabanneetu dhiqnu kana maqaa nu nyaattu salphoowwan. Ani namatti afaan darbuun jaaladhu garuu wanta akkanaa kun hin baay'ate. Afaan kan nutti dhiqatu bichaa baay'ate jechaadha. Shamarran biyya Arabaa amanamummaa dhabne barkaraa keessaniitiif iyyuu warri gaa'ela keessa jirrus warri gaa'ela keessa hin jirres karaa keessaniitiif an akkanaatiif jecha amanamummaa dhabnee warranneetu shamarran biyya Arabaa an akkasii jedhamna. Amma kan mucattii tana itti ulfeessee warrate mucaan kuni ixoob godhe jechaadha. Innis gaafa biyyaa bahu hojiidhaaf biyyaa bahe dalagaadhaaf biyyaa bahe. An akka ijoollee biyya Arabaa kanaa hin jiru. Sinumaan maqaa nu nyaate. Biyyoota guddate keessa warri deeman ijoolleen keenya yoo walitti dhufan gaa'ela isaanii wajjin dhaabbatu malee akkasumaan deemanii too alatti irra corrocaman jechaadha. Gadi ba'aniitu. Amma ka maalaa dhufu ka? Maal goonu ka? Maal goonu me'am? Waan ta'e kanaaf maal goonu? Anumaa garaanas bahee argine gaafa waan akkasii godhan hin argine har'a ka gara Oromootti jechaa jiru gara Oromootti bo'aa jiru. Maal goonu ree nuyi wanti goonu tokko illee hin jiru. Shamarran keenya of eeggadhaame maqaa nu nyaatinaati. Maqaa shamarran biyya Arabaa jettanii maqaa nu nyaatina. Maali ka har'a kun hojii 9 guuteera. Amma kana ka Oromoon dhagaye dhageenya ka maal goona ka dhaga'ame ka wanti dhaga'ame kun maal akka ta'u ree akkam akka ta'u barbaada. Warrumti kaayyoo hin qabne waan manaa baataniif hin beekne kuni maaloo sinumti udduu teessana dabadhaame udduudhuma teessana dabadhaa adaba wallaaltan adaba of wallaaltan baalageen biyya keessatti baalagee kan taate gaafa gara biyya Arabaa dhufteerree biraana fuyyaanni ishii asittis baalageedhuma. Dhufte immoo kunoo maqaa nu nyaatti maqaa abbaa nyaatti maqaa shamarranii nu nyaatte jechaadha. Hundi keenya iyyuu tokkuma. Shamarran biyya Arabaa jedhamna malee shamarroota biyyoota fakkeenyaaf guddatan keessa warra jiranii miti jechaadha. Rabbiin keessan sodaattanii maal godha kaa'ama gubbaa akkasitti ija shaffanattee funyaan shaffanachuun kun
Jalaa wanti hojjettu silaa waan akkanaati. Arra kamee qullaa kanaas baase suura kaase. Maali hoo qullaa suura ka'uun? Garaa hoggaa suura kaasanii garaarra namni hoggaa suura ka'u uffata uffatee waarrateetti yoo waanuma kamiyyoo ta'e garaasaa kana kaasa malee akka Oromoon kun hundi amanuuf immoo garaa duwwaa kanaas baasee too'i akkasitti suura ka'uun kunoo nu poostatuun kunoo maalidhaaf? Maaliifini shamarran keenya sammuutti yaaddan tokkollee hin qabdanii miidiyaan hordoftanii? Mee miidiyaa tokko hordofa warruuma miidiyaa hordofu kana bar anachi deebi'ee waan bilginnaa waan baalagee kana dalagu viidiyoon keessan gadi ba'u isinidha. Ofumaa waggaa ciiftan kaameraa ani siisas wanti gaaffii natti ta'u namni waggaa ol bira ciisu bakka waggaa waan akkasii dalagu yoomuma immoo kana yaadatanii kaameraa achi godhanii waraabuun jedha bara waraabu. Silaa isaanus meetii keessa jiru eessan immoo achi seenanii waarratanii kaameraa achi kaanii ta'u waraabanii ta'u poostatuun jedhe bara. Kana bara akkamii keessa akka jirrutu nu ajaa'iba. Kana dhaloota salphatoo kana wajjin maqaan keenya waamamaa jira. Shamarran biyya Arabaa jedhamne nu warri gadi jennee ta'u hojii mataa keenyaa hojjetan. Nu warri gadi jennee ta'u waan kam keessattiyyuu gadi jennee ta'u cakkannee ta'u hojjetannu isaa wajjin waamama. Waaqayyo nagaan si haa hiiku obboleetti ko inni siif kenne kun nagaan si haa hiiku. Oromoo wajjin mariin qabdu gaafa duraayi an dhalatus ilma Oromooti haa dhalatu hin guddifanna jabaadhu siin jennee jirra siisitti fuudhe. Warri kaan adaraa keessan hin dalagina hojii yoo dhabdan hojii akkanatti fiigina siin hojii hin qabdan yoo ta'e maal magochi sammuun keessa si yaadeto hojii akkana dalaguutti si fiigsa warra salphata onnan. Kanaaf isuma kanan jechuu barbaada hordoftoota chaanaalii kootii waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatooma yaadan qabu waan an dubbadheef jecha tarii keessa gorsa ta'aaf dhaloota akkana girrii kana dhaloota baalagee kanaaf jecha warra maqaan nyaattu kanaaf asumaan subscribe godhaa isiniin jedha like irree godha comment irratti yaada naaf qabdan naaf kennaa yaada badaamu comment irratti naaf hin barreessinaa galatooma isiniin jedha yeroo gaarii